waa tokko hubachuun hin danda'ama jechaadha. Keessumaa akka Itoophiyaatti iddoo kanatti barnoonni quraanaa kan kennamu. Namni gaafa barnoota quraanaa baratu dhaloota borbaka bu'ee dhaloota nagaa buusuu danda'u, dhaloota biyya ijaaruu danda'u. Biyyi kan ijaaramtu abbootii hirmaannaa abbootii amantiitiin jechaadha. Abbootiin amantii ijaarsa biyyaa keessatti isa olaanaa waan qabanii fi keessumaa gidduu gala kana keessatti quraanni yeroo yerootti baratamaa akka ture hin beekna jechaadha. Anillee quba qabachaadha. Anillee sinuma harkattanii dhaladhee guddadhee siniif keessummaa miti. Kanaaf anillee eeriyaa makanatti waanan tureef sirriitti nan hubadha jechaadha, nan beeka jechaadha. Kanaaf keessumaa harmoonni abbootiin dargaggoonni barattoota kana ofitti fudhatanii barattoota kana akka ijoollee keessanitti akka ala keessanitti ofitti fudhatanii barsiisuun kanaaf geessisuun keessan gammachuusa olaanaadha. Ulfina guddaan sinii qabaa. Naa galateeffadha. Kun waan salphaa miti. Keessumaa mana amantaa musliimaa keessatti hojiiwwan hojjetamaa ture sanatu keessumaa kenna tajaajilaa fudhachuu dandeenya. Kenni tajaajilaa mana amantaa musliimaa keessatti nama uffisuu, nama nyaachisuun, dhabaadhaaf kennuun, abaa bukkee dhaabachuun bubbuleera jechaadha. Sababiin isaa keessatti dhaladhe waan ta'eef amantaadhaan yoo iddoo biraa ta'e iyyuu keessatti dhaladhe waan ta'eef nan beeka. Waliin guddanne, waliin dhalannee guddanne ijoollee keessan faana waan ta'eef kenni tajaajilaa naannaa sana ture waan salphaan ture jechaadha. Isa tokko kanaan ga'eera. Maalan hubadhe isinitti fakkaata bara darbee leenjiidhaa fi gara Gondar gaafan ture. Barattoonni gara Gondar gaafa dhaqanii harmootatu abbootatu ta'ee barattoota isaanii harkaa simataa ture. Kan keenya dhalli keessan kan keenya hanga gaafa isinii barsiistanii asii baasanitti dhalli keessan kan keenya jedhaniitu simatanii harkaa fudhataa turan. Kanan arge iddoo kanatti har'a gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechaadha. Baga jiraatanii nama akkasii baga taatani. Kanaaf kun bu'aa guddaadha jechaadha biyyaaf. Biyyaaf bu'aa guddaadha. Kanaaf gaaffii amma mana keessaa ka'aa ture, simbiraa ka'aa ture. Gaaffiin kun akkamiin nu deebi'a? Magaalli keenyi magaala nageettiidha. Magaala misoomaati. Magaala amantoota amantii ishii bal'isuu barbaaddu, amantoota hundaa wajjin immoo tokkummaa qabdudha. Kanaaf kun nu barbaachisaa nuu mala. Kana caalaa barnoota quraanaa babal'isnee leenjisuu dandeenya. Lafa akkasiitu nuu malaa jedheetu gaafataa jirtu jechaadha. Kun gaaffii keessanii gaaffii uummataati, gaaffii barattootaati jechaadha. Kadhata kun gaaffiin kun kan dharraatu otoo hin taane gaaffii koree keessa sadarkaa jiru nu gaafataa turanidha. Gaaffii kana fudhannee gallee ammas koreewwan sadarkaa adda addaa waliin mari'annee gaaffii kana deebisnaa waan jedhu amantaa guddaan qaba. Sababiin isaas anaanii baay'ooliin warri fuuldura kana dhaabbatan warra gurra koo micciirina guddisedha. Kanaaf isiniif haaraa miti. Ani itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaati. Allahu Akbar! Takbir! Bulchaa aanaa bakka bu'ee dhufe. Bulchaan aanaa karaa deemanii jiru. Akka tasaa karaa deemanii jiru. Maatii isaanii dubbisanii ayyaana kanaaf immoo deemuuf deemanii jiru waan ta'eef gaaffii asitti gaafattan kun gaaffii kana fudhadhee mana maree sadarkaa jiru waliin dubbannee akkaataa kamitti gaaffiin kun sinii deebi'a kan jedhuuf koreewwan sadarkaa aanaa koreen majalisaa jiru, koreen immoo amantaa musliimaa jira. Koreewwan sadarkaa jiru waliin mari'annee gaaffii kana asitti irra iddoo kanatti kanan jedhee galatoon taane koreewwan sadarkaa adda addaa duuba waan jiraniif gaaffii keessa fudhannee isaan faana gaaffiin kun kan deemu ta'uu isaati. Allahu Akbar! Gaaffiin lammaffaas sanuma keessatti hammatama jechaadha. Manni amantaa tokko amantaa isaa babal'isuu hin jaallata. Iddoo itti sagadaa hin barbaachisa. Iddootti illee guyyaa akkasii ayyaana isaa kabajatu. Waggaadhaan haa ta'u ayyaanni arafaa jira, ayyaanni adda addaa jira, ayyaana bal'aatu jira. Waliin kan gaggeessaa turre, waliin kan qooddachaa turre waa hedduutu jira waan ta'eef sunis sanuma keessatti isaan faana waliin barannee
kabajamoo kantiibaanis akka tasaa nu gidduu jiru akkuma isaanii sila kaasaa turan nama hubatudha nama gaaffii uummataa deebisudha nama misooma jaallatudha ammallee hojiitti galanii jiru magaalaa kana babal'isuudhaaf misoomsuudhaaf warra humna qabanii warra hoogganuu danda'an warra ejjennoo guddaa qabanidha waan ta'eef isaanis kana hin deebisu jedhanii abdii guddaa qaba. Allahu Akbar. Isaan waliin marannee waan guddaan deebisnaa har'a garuu wanti guddaan wanti natti dhaga'an barattoonni iddoo adda addaadhaa akka biyyaatti warri ani barattoonni yeroo iddoo kanatti quraana fudhatan duraanii asuma godina Jimmaa keessaa qofa godinuma Wallaggaa keessaa qofan se'ee akka guutuu biyyaatti quraan iddoo kanatti laatamuusaa aanaa keenya aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajii giddu galeessa godhatanii iddoo kanatti quraanni akka biyyaatti kennamuusaa maatiin barattootaa illee iddoo kana keessa jiru maatiin barattootaa baay'ee gammadanii irra yaadachaa sababiin isaa ijoollee kun barattoonni kun gaafa dhufanii iddoo kana ga'an kan isaanii toon taane kan keenya nutu fudhatee barsiifataa ture jechaadha. Har'a garuu fudhatanii hin deebi'u barattoonni kun immoo hojii guddaa hojjetu biyyaaf bu'aadha jechaadha. Namni gaafa amantaa isaa jaallatu si jaallata nagaa buusa biyyaaf du'aa godha. Kanaaf hojiin iddoo kanatti hojjetame hojii boonsaadha. Nu immoo kana qabannee koree sadarkaa jiru waliin mari'annee waan kana hin deebisne waan jedhu kaasuu barbaadetanii baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera. Obbolootawwan wajjin guddadhe wajjin iddoo kana dhaabbadhee fuuldura keessan dhaabbadhee abboota koo wajjin warra na guddisan harmoolii warra harma hoosisanii na guddisan wajjin fuuldura isaanii dhaabbadhee carraa akkasii argadhee eebba obboloota koo warra sadarkaa kanarratti eebbifaman fuuldura dhaabbadhee haasa'uuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ame baay'een gammadee naa jiraadhaa naa ulfaadhaa jechuu barbaada galatooma. Tawultan. Fayyaa keessanii baga gammaddan. Kabajamoo pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii mana maree musliimaa Oromiyaa Sheetaa Juddin akkasumas kan godinaaleef kan aanaa keenya keessummoota kabajaa adda addaa dhuftan keessumatti barattoota quraanaa guyyaa har'aa dadhabbii guddaa keessa barnoota guddaa keessa darbatanii as geessan kabajamtoota maatii barattoota baga nagaa dhuftanii baga gammaddan. Allahu Akbar. Hin taane baga gammaddanii jedhe. Allahu Akbar. Maaliif keessummoonni gajillee yeroo dhaabatan baay'een gammadee baay'ee natti toleedhan. Nutis akka kanaatti isin arginee beeknu har'a nutis isaan caalaa immoo nutu gammada. Allahu Akbar. Keessummaan kabajaa keenya baay'ee gammadanii isin barsiisanii ka'anii gammachuu isaanii ibsanii nutis baay'ee isinitti gammanna. Sababiin isaa nuti tokkodha. Ilmaan Oromooti. Akkuma sheekiin sila kaasan. Ilma Oromoot deebii deebisa. Miti. Allahu Akbar. Nama biraa qabnaa? Amantiin waan biraa. Oromummaan waan biraa. Amantiin kan abbaa boon eenyuti? Kan abbaati. Gowwaan garuu amantiidhaan wal jibba. Amantiin immoo waan musliima ta'eef yookiin waan amantaa biraa ta'eef jireenyatti hin galu. Dubbiin itti kenname hojiirra yoo dhooshe waan quraanni jedhu waan wangeelli jedhu yoo hojiirra oolchine hin gallamoo hin gallu hin galla garuu maqaadhaan namni hin fayyu sobee gowwoma hin gowwomiinaa nutis hin gowwomne maaliifin kana kaasee namni iddoo adda addaatti waan adda addaa kaasuu danda'a kun nurraan eegamu nuti tokkodha maatiidha ilmaan Oromooti ilmaan Oromoo keessatti immoo ilmaan badhaadhinaati maatii badhaadhinaati nuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kanaaf quraana barachuun quraanni kan darbes beeka kan dhufus beeka. Danda'u qoree. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Quraana jechuun dhimma lubbuuti barachuun. Kanaaf namni quraana barate nama guddaadha nama gaarii nama gorsudha waan nagaa yaadudha.
sabab waan isa garaa dhufu bagatiin isin bor nama guddaadha biyyi kun kan keessanii isintu waa'ee amantaa labsaa amantaan kabajadha joo kanaaf baay'ee gammadna namni inni kaan barnoota waan dhabeef waa'ee qulqullummaa waa'ee quraanaa waa'ee